nama rabbi rahmata godhee malee ijoollee garii ta'a abbaa fi haadha maqaa arrabsituun argitu. Yoo abbee kabachiisuu dadhabde hin arrabsin. Silaa kabachiisuu qabda. Yoo kabachisiisuu dadhabde hin arrabsin. Maqaa isaa faarsisiisuu yoo dadhabde hin balleessin. Tun waan ijoollee dhaammadhu. Nama haarawa barana dhufee fi kadur jirullee. Nama haarawa miskiina kiyya kana kadhiyootana Hasan Buusaa fi maal janiin maqaan isaa Bassoo fi maal janiin Buskutaa fi haatitti guduunfitee dhufe san ati araadaa taatee amata 4 dura jirta 3 dura jirta karaa malee narraan karaasii. Mucaa san amaanaa haadhaa san kabassoon haadhaatu irraa urgaawaa jirtu san kabuskunni isaa huccuutti guduunfaa jiru san ati akka nama muuxannoo fudhatee amma 3 as ture mucaa san karaa malee narraan karaasii hadaraatu. Mucaa san karaa malee amaanaa rabbiiti rabbillee si arga mucaa san karaa malee narraan maysindu. Mucaa sun kaayoo qaba amaanaa qaba intalli sun kaayoo qabdi amaanaa qabdi. Waa barattee warratti hin galuuf dhufte. Barattoota wajji haasawaa yoggaan ture dur amma 27 har'aa dura. Barattoota xixiqqaa amma darajaa keessan kanallee hin gahin barnootaan. Waan tokko kan seera godhadhee dhaamuun qaba mallattoo. Saahibni kee daftara kee qalama kee. Namni saahiban qabu jechuu kiyyaame. Saahibni kee cimaan maal ta'uu qaba? Saahibni kee cimaan daftara kee qalama kee jechuudha. Saahibummaa dhiiraa fi dubraa kitaabni islaamaan qabu. Yoo dhugaadhatti miseensa islaamaa kataatu ta'a. Yoo miseensa laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yoo miseensa kana keessa galmootee ka jiraatu taate. Saahibummaa dhiiraa fi dubraa kitaabni islaamaan qabu. Shari'aan Nabi Muhammadin qabdu sallallahu alaihi wasallam. Dhiiraa fi dubra walis saahiba ta'u. Kuni shari'aa warra dhihaatu qaba warra garbi shari'aa isaaniiti malee shari'aa Nabi Muhammadin. Wanti kun hin gowwoomin jaalalti islaamaa jaalalti miseensa laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah jaalaltisa guyyuma zawwajnaaka intala talasii heerumsiifne sunnaa Nabi Muhammad irratti heerumsiifne guyyaa abbaan taa'ee beerri keenya jee achi booda miikarraa dhoosan haarawa jaalala takkaa qilleensa irra bayi jaalala qilleensa irra dhumte tasilaa bakka dhaqaniin odoon eeggatiin qilleensa irra dhumte abbaan yoggaa galee jaarkaanumti qullaa wal bira gattattaa'e kitaabni islaamaa qabu katabinaa seemaa hawaasni kiyyalleen hin qabu lammiin tiyyalleen hin qabdu. Hofote yeroo sagalaa seentu hiikan hanga fuututti. Kuni dhaamsa khiyyadu. Sisigaalsisullee akkamitti isheen kan ajaajettus anhumaa waliin yaachisu jiru. Laakiin keellaa tana dabru qabdatu. Keellaa tana dabru qabdatu. Waqtu shabaab min akhtar al-awqaat. Kaysaa'u zamana kanatu. Yeroon dargaggeessummaadha. Durumaa'u irra hamtuu yerooti. Irra yaachiftuu yerooti. Kaysaa'u amma irra musiibaa yerooti. Kella hama nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitnatu ummati an-nisaa. Fitnaan ummatni kiyya itti khufuu ta'u. Kellaan inni itti fashaluu ta'u. Maali galee? Ani ijoollee si jallee mufachiisuun fedhu ijoollee dubraan qabaa dubra mufachiisuun fedhu.